Meerri abbichuu siin kaleessa faarsaa turtan. Meerri abbichuun abbaa jaalalaa. Meerri abbichuun abbaan biyyaa. Meerri abbichuun abbaa kabajaa. Meerri eessatti abbaa biyyummaan isaa eessatti abbaa biyyaa gootanii isinisa. Warroonni abbichuu faarsaa turtan maalirra dhaabattaniiti? Namni tokko kan inni deeggaramu hojii isaa ilaalameeti malee bifa isaa miti, bareedina isaa miti. Bareedina isaa si maal si fayyada siin? Haadha manaa qabaa zinnaashiin bareedinni isaa zinnaashii qofaaf malee siif miti osoo beekte yaa dulloota ijoollee bilxiqinnaa. Warroota dulloota qarriffaa cabsitan hundi keessaniyyuu warroonni abbichuu jettu ilkaan kee caccabaa yaastee tokko faanneen gaddaa kan afaan seetii funyaan see wal fakkaatu gargariyyuun ba'uudha. Afaan sees bal'aa funyaan sees bal'aa funyaan see kam akka ta'e afaan see akka ta'e iyyuu kan waliin beekamne gadi baatee maal jetti beektu abbichuun jette abbichuun kaleessas ijoollee biyya alaa jiraatan Kuweet irra deemee Dubaay irra deemee Saawudii irra deemee Bahareenii deemee biyya deemee mataasii walitti coree biyyatti gashaa ture jette sirriidha. Godhee ture abbichuu wanni maal jedhamu godhee ture. Kana maaliif godhe beektu ijoollee Oromoo siyaasa ittiin dalagachuufi. Siyaasa taatiif jecha kana godhe malee dhugaa ilmaan Oromooti yaadee miti. Eshi kana ilmaan Oromootiif yaadee biyya irra deemee walitti qabee haa jennu iyyuu gaa har'aoo maaltu ta'e? Ijoolleen kun kan dararamaa jiraniif sababa waraqata hin qabneef sababa seeraan ala biyya Saawudii keessa galaniif qabamanii dararamaa jiru malee lubbuu namaa baasanii miti qabeenya namaa hatanii miti. Sinitti himaa bareechee kana mootummaan maaliif ilaalcha gochuu dadhabe? Maaliif ijoollee kana fuuchuu dadhabe? Inni hamma siyaasa isaa dalagatee waa yaade gahee siluma inni kaayyoonsaa diktaatara yoo isiniin jennu ragaadhaa wajjin isiniin jenna malee callisnee miti nuti. Namichi kun biyyattii sana humnaan bushuu barbaada yoo isiniin jennu ragaadhaa wajjin nuti kan gadi baanee kana dubbannuuf. Warroonni abbichuun abbaa kabajaati, abbaa jaalalaati, abbaa biyyaati jettu maaliif har'a ijoollee Saawudii ji'a tokko miti, ji'a lama miti, ji'a sadii miti, waggaa tokkoof nama uummata hidhamee jira jechuudha. Waggaa tokkoof ijoollee hidhamanii achi keessatti nyaata dhabanii bishaan dhabanii rakkataa jirantu jiru jechuudha. Jara kana maaliif gashuu dadhabe? Maal godhaa jira? Mootummaa biyyattiiti miti inni, abbaa biyyaati jettani miti inni, abbaa tokkummaa jettani miti inni. Ijoollee kun kan dararamaa jiran maqaa Itoophiyaatiin ijoollee Itoophiyaa jedhamu malee garuu baay'inaan kan keessatti argaman ijoollee Oromooti. Isin garuu gadi baatanii isin baandaadha, isin juuntaadha, isin bitamtuu wayyaaneeti, isin harroota wayyaaneeti nuun jettu jechuudha. Nu baandaa sataan, juuntaa sataan osoo beektanii juuntaan isin. Isin juuntaan warra mootummicha fayyaasaati juuntaan. Baandaan mootummaa sana fayyaasaati. Shororkeessaan mootummaa sana. Garuu shororkeessaan kan kennameef Baqqalaa Garbaatiif Jawaar Mahmadiif qeerroof qarree Oromiyaa keessaatiin shororkeessaa jedhamee maqaan itti moggaafame. Isin immoo namicha kana duukaa buutanii dibbee dhooftanii fi namicha kana nurratti goobsitanii har'a ijoolleen Saawudii maqaa Itoophiyaa baadhatti garuu kan dhumaa jiran keessattuu ijoollee ilmaan Oromooti baay'inaan amantanus amanuu baattanus. Isin garuu mootummaa kana maal isaa ilaaltanii dibbee dhooftuuf? Maaltaa ilaaltanii galgalaa ganama udduu keessan cuqqaallatanii abbichuu qilee seenii abbichuu kee qabadhuuti. Meerri abbichuun kee? Biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu sun mootummaa hin qabdu. Waliin gatteenyee mootummaa haa uummannu. Yoo isiniin jennu isin hin dhageessani. Nuti maqaa baasanii juuntaa baandaa sin harroota wayyaaneeti nuun jettu jechuudha. Nuti garuu maqaa isin nuu baastan kanarraallee nuti fagoo jirra. Nuti uummanni Oromoo, ijoolleen Oromoo, qeerroof qarreen Oromiyaa kan nu dhaabbannuufis kan nu dubbannuufis dhugaadhaafi. Sinittan himaa bareechee isin garuu kan isin namicha kana duukaa iyyitanuuf malkii isaa qofaafi malee hojii isaa irratti wanti isin hundooftanii namicha kana duukaa iyyitanii gadi baatanii nu arrabsitaniif wanti tokko hin jiru. Wanti inni qubna garaan hojjetee jiru biyyattiidhaaf tokko wanta tokko fidime. Uummata Oromootiif miti Itoophiyaa biyyattii jedhamtu sanaaf. Har'a garuu ijoolleen Itoophiyaa jedhamti maqaan ishee walitti qabamanii Itoophiyaa jedhan. Saawudii keessatti yoo waamamne jechuudha. Biyya fedhe keessatti yoo waamamne ijoollee Itoophiyaa. Kana mootummaa hin jiru ennamoo maal jenna kana? Ala ilmi namaa guyyaa keessatti sa'aatii 24 keessatti nyaata yeroo tokko nyaatu. Mee eenyuun kana nyaatee jiraatu? Ati ijoolleen bilxiqinnaa warri abbichuu jettu kun warroonni ijoollee Saawudii dantaa jaraati jettanii dhiistan ijoollee baay'een arge dantaa jaraati abbichuutu dhaqe jedheeni.